Finfinneen akka maqaa ishee magaala miidhagduu fi abaaboo yookaan ilillii fakkaate taateetti. Magaala kana immoo ilillii yookaan abaaboo kan fakkeessan keessaa tokko paarkiiwwan magaalittii keessatti hojjetamanidha. Paarkota sana keessaa bakki nuti itti argamnu kun immoo paarkii Araadaati. Paarkiin Araadaa lafa hektaara 40 irratti kan ijaaramee fi paarkii kana keessatti wantoota bashannanuuf barbaachisanii fi wantoota namni lafa kana dhufe argachuu qabu mara kan guuttate jechuun ni danda'ama. Paarkii kana keessatti bakki konkolaataa itti dhaabbattan bal'inaan yookaan konkolaataa baay'ee iddoo itti qabatu kan qabu, bakka daldalaa yookaan dunkaanota daldalaa garaagaraa kan qabu, suuparmaarkeetii kan qabu, bakka itti waa nyaataniif waa dhugan kaafeef reestooraantii kan qabudha. Akkuma kana namoonni lafa kana dhufanii ganama bariidhaan warri ka'ee atileetiksiidhaaf yookaan immoo fiigichaaf qaama isaanii ho'ifachuudhaaf kan ta'u yoo ta'e immoo tiraakii irratti fiigan kan qabu, yoo miillan diriirfadha jettanis kan irra deemtan kan qabu jechaadha. Kanatti dabalataanis warri saayikiliidhaan dhufu immoo bakka saayikiliin irra deemu saayikileenii kan qabudha paarkiin kun. Paarkii kana keessatti daa'imman keessan qabatanii yoo dhuftan bakka daa'imma itti bashannansiisan illee as keessatti sirnaan haala gaariidhaan hojjetamee jira. Akkuma kana maanguddootaafis dargaggootaafis lafa mijaawaa, lafa itti haara galfatan, lafa itti taa'anii waa yaadaniif itti bashannanan ta'ee jira. Anfiiwwan tiyaatiree bakka kanatti hojjetaman hedduun as keessatti jiru. የመጣሁት ለትሬኒንግ ነው፣ ስፖርት ልሮጥ ምናምን ነው የመጣሁት። Leenjiifan dhufe, fiigichaafan dhufe. Fiigichaaf iddoo baay'ee mijatudha. Bakka gaariidha. Kanaan dura masaalaa mattan shaakalaa ture. Achi fiigichaaf waan hin mijanneef ganama irribaa dafee hin ka'u ture. Erga paarkiin Araadaa ijaarame ganama ka'een fiiguuf as dhufuu kanan eegale. Asii gara piyaasaa kana gaafa dhufnu fooliin addaa kana nama dabarsu ture. Baay'ee ajaa'iba. Amma garuu halaaluma nama simata. Nu illee dhimma biraatiif dhufnee asumaan ijoollee keenya qabanne asitti amma bashannansiisaa jirran. Baay'ee namatti tola. Jijjiirama guddaatu jira. ሰው ካሉባሌ ቦታ ምናምን namni bakka hin taane ooluurraa bakka kana dhufee shaakalaa hojjechuu danda'a. Bakki kun fiigicha qofa osoo hin taane waa yaaduuf illee mijataadha. Wantoonni gaggaariin baay'een waan jiraniif isaan ilaalee bohaaraa yeroo dabarsuun ni danda'ama. I've been here for several times. Yeroo dheeraadhaaf as jiraadheera. Abbaan warraa koo as waan hojjetuuf isa waliin as jirra. As dhiyeenya kana magaalaan kun baay'ee guddataa jirti. Fakkeenyaaf lageen naannawa kanaa jiran baay'ee ajaa'ibu turan. Amma garuu bakki kun baay'ee bareeda. Bakki itti argamnu kun immoo bakka daa'imman itti taphatanii fi yeroo boqonnaa isaanii itti dabarsanidha. Paarkii Araadaa kana keessatti namoonni arginee haasofsiifnes warra alaa dhufanii fi warra biyya keessaa dabalatee bakkichi gaarii ta'uu fi daa'immaniif mijaa'aa ta'uusaa nuukaasanii jiru. እሁድ ዛሬ በአራዳ ፓርክ ከልጄ ጋር እንደምታየው እያሳለፍኩ ነው ያለሁት። Dilbata akkuma argitu paarkii Araadaatti mucaa koo waliin dabarsaan jira. Mucaan koo dilbata torbaniin fudhadheen dhufa. Paarkii kana baay'ee jaallatteetti. Bakkicha akkuma argitu qulqulluu fi maatiidhaaf baay'ee mijataadha. Akkuma argitu ammoo naannawa kana daa'imman jiru. Meeshaaleen tapha daa'immaniif oolan baay'eetu jira. Yeroo gaarii dabarsaa jirra. There are many facilities for kids. Wantoonni daa'immaniif barbaachisan baay'eetu as jira. Kan itti taphatan, kan dhugan hedduutu jira. Baay'ee gaariidha. Uummanni biyya kanaa gaariidha. Haala gaariin nama keessummeessu. Fakkeenyaaf yeroo mucaa koo taphachiisu warri na cina taphachiifatan naaf eegu. Yeroo asii baafnus ijoollee isaanii keenya waliin baafatu. Baay'ee namatti tolu. Waan daa'immaniif bakka biraatti illee maallaqa guddaa baasanii bakka dhuunfaatti illee kan ijoolleen iddoo biraatti kan taphatan asitti garuu baay'ee bilisaan kan ijoolleen asitti taphatan tapha adda addaatu jira. Taphni shartattee jedhamu jira. Taphoota adda addaati. Isa kana asitti ijoollee qofaa miti namootuma umuriin isaanii ga'eessuma ta'anillee bakka itti aara galfii qaba. Bakka boqonnaa qaba. Paarkiin Araadaa paarkii bashannanaa, paarkii aara galfii, paarkii qalbii ofiitti gabbifatanii fi paarkii itti ija ofiitiin waan ilaalanitti gammadan ta'uusaa daawwattoota keenya warreen amma haasofsiifnerraa argitaniitu hubattaniitu jennee abdii qabna. Daawwannaa keenya har'a paarkii Araadaatti taasisaa turres kanaan goolabneerra galatooma.